Ashaam harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaan neetwoork irraa oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaanneetu jirra. Amma matootii oduu. Hoogganaan olaanaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa haala yeroo irratti hawaasa Oromoo Siitel waliin marii godhanii jiru. Beela naannoo Amaaraa wal qabate irratti suuraalee fi odeessaaleen nama dogoggorsan miidiyaalee hawaasaa irratti raabsamaa jiraachuun saaxilame. Joo Baayiden qooda fudhattoota waraana Tigraay qoqqobuuf ajaja dabarsaniiru kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannedha. Amma oduu bal'inaan. Hoogganaan olaanaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa haala yeroo irratti hawaasa Oromoo Siitel waliin marii godhanii jiru. Piroofeesar Mararaa Guddinaa Ameerikaa Kaabaatti hawaasa Oromoo Siitel waliin haala yeroo irratti marii bal'aa taasisaniiru. Qophii kanaaf gara magaalichaatti yeroo imalanis simannaa gaariin hawaasa Oromootiin godhameefii jira. Piroofeesar Mararaan affeerrii hawaasa Oromoo Ameerikaa Kaabaatiin ji'a tokko dura garas kan imalan magaalota gurguddoo US keessatti hawaasa Oromoo waliin marii bal'aa geessisaa jiru. Haaluma kanaan fulbaana 19/2021 waltajjii marii isaanii hawaasa Oromoo Ameerikaa waliin qaban 11ffaa gaggeessaniiru. Hawaasti Oromoo Siitilii fi naannoo san jiraachaa jiru haala yeroo fi egeree qabsoo Oromoo ilaalchisee gaaffilee gaafataniif Piroofeesar Mararaan deebii kennaniiru. Keessumaayyuu akka seensaatti seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo bara sirna mootii kaasee hanga ammaatti jiru keessatti injifannoowwan argaman wareegama kanfalamaa turee fi gufuuwwan milkaa'ina qabsoo Oromoo yeroo garaagaraa mudataniif sababni maal isa jedhu irratti ibsa gabaabaa kennaniiru. Carraawwan injifannoo yeroo adda addaatti argamanii nu miliqan kanaaf furmaata isaa irratti hundinuu ijaaramee dalaguu akka qabus Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhaamaniiru. Qabsoon Oromoo laga guddaarra ga'ee jira kan jedhan Piroofeesar Mararaan injifannoo fi milkaa'inni qabsoo Oromoo kan galma ga'uu danda'u uummanni bal'aan ijaaramee yoo qabsootti hirmaachuu danda'edhas jedhaniiru. Namoota dantaa dhuunfaa xixiqqoof jedhanii qabsoo saba cunqurfamaa dura dhaabbataniifis yaamicha gara saba keessaniitti deebi'aa taasisaniiru. Sareen gurra ishii muranii yoo jala buusan foonuma seeteetu nyaatti akka jedhamu qabeenyuma saba keessaniin bitamtanii saba keessan dararuurraa akka of qusattan jechuun namoota kanneeniif dhaamaniiru. Keessumaa yeroo ammaa kana qabsoon Oromoo sadarkaa murteessaarra ga'ee waan jiruuf harka wal qabannee fuulduratti tarkaanfachuun barbaachisaa ta'uu Piroofeesar Mararaa Guddinaa marii kanarratti ergaa dabarsaniiru. Beela naannoo Amaaraan wal qabate irratti suuraalee fi odeessaaleen nama dogoggorsan miidiyaalee hawaasaa irratti raabsamaa jiraachuun saaxilame. Waraanni Tigraay fi Bilxiginnaa gara naannolee ollaa Amaaraa fi Affaar erga babal'atee kumaan kan lakkaa'aman qeerraa buqqaanii waan nyaatan dhabanii harka namaa eeggachuuf dirqamaniiru. Namoonni miidiyaa hawaasummaa irratti dubartootaa fi daa'imman hanqina nyaataatiin miidhaman wal harkaa fuudhanii maxxansaa jiru. Garuu suuraaleen hedduun kan nama dogoggorsan hedduun isaanii kanneen bakka biraatti akkasumas kanaan dura kaafaman ta'uu BBC Afaan Oromoo gabaaseera. Suuraalee hedduun kan naannoo Tigraay, naannoo Sumaalee fi kan beela Itoophiyaa bara 1984 irratti kaafaman fa'aa yoo ta'an, garuu aangawoonnii fi miidiyaaleen mootummaa naannoo Amaaraatiin akka waan beela naannoo Amaaraatti mudataa jirutti maxxanfamaa jiraachuun saaxilamee jira. Sagantaan nyaata addunyaa WFP gamasaan naannoo Amaaraa bakka tokko tokkotti namoonni deeggarsa midhaan nyaataa barbaadan jiraatanis ammatti garuu beelli naannicha hamaa mudateera kan jedhu sirrii miti oduu sobaati jedhaniiru. Suuraaleen hedduun maxxanfamaa jiran rakkoo naannoo Amaaraatti mudataa jiru xiyyeeffannaa addaa akka argatuuf jedhamee akka ta'e bira geenyeerra jechuun BBC Fact Check ibsee jira. BBC Fact Check akka ibsetti suuraan Tiwiitarii fi miidiyaalee hawaasaa irratti gadi dhiifamanii bal'inaan qoodamaniiru. Garuu suuraan kun kan naannoo Amaaraa akka hin taane mirkaneeffanneerra jedheera. Suuraa bara 2021 hongee naannoo Somaalee yookaan Ogaaden gabaasuuf itti fayyadamne akka ta'e bira geenyeerra. Suuraaleen Tiwiitariiwwan maxxanfaman hedduunis kanneen dogoggoraan eeraman akka ta'es ibsameera jechuun BBC Fact Check gabaaseera. Suuraan kan biraan bara 2011 mooraa buqqaatota naannoo Somaalee kibba magaalaa Moqdishoo keessatti kan kaafamedha kan jedhu BBC Fact Check kan daa'ima ciistee jirtu agarsiisu ammoo caamsaa 2021 darbe hospitaala Maqaleetti kan kaafame yoo ta'u, inni biraan wayita lammiileen naannichaa waraana baqatanii mana barumsaa magaalaa Maqaleetti argamu keessatti dhokatan kan kaafame ta'uu mirkanaa'eera. Suuraan kan biraan beela naannoo Amaaraa mul'isa jedhamuun Tiwiitarii irratti maxxanfame ammoo kan beela bara 1984 Itoophiyaa irratti mudate mul'isudha. Suuraan kun halluu gurraachaa fi adiidhaan jira. Bara sana lammiileen 100,000 lakkaa'aman beelaan du'aa turaniiru. Walumaa galatti suuraaleen akka waan beellii fi buqqaatiin naannoo Amaaraatti ta'etti Tiwiitarii fi miidiyaalee naannichaatiin maxxanfamaa jiran qabataman rakkoo naannichaa kan hin ibsinee fi suuraa sobaa iddoo biraatti kaafame akka fayyadamanii jiran BBC Fact Check fi Reality Check Branding ibsaniiru jechuun BBC'n gabaaseera. Joo Baayiden qooda fudhattoota waraana Tigraay qoqqobuuf ajaja dabarsanii. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waraana Tigraayin wal qabate qoqqobbii haarawaa Itoophiyaa, Eertiraa
adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF fi mootummaa naannoo Amaaraa irratti xiyyeeffate kaa'uuf ajaja dabarsaniiru. Qobbiin kun kanneen waraanni kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiru akka itti fufu gaafatan yoo ta'u, gargaarsa namoomaa kanneen ugguranii fi kanneen dhukaasni akka hin dhaabbanne dhorkaa jiran irratti akka xiyyeeffannu nu taasisa jedhaniiru. Ajaji pirezidaantichaa jimaata mallatteessan kun ministeera maallaqaa Ameerikaa namoota mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Eertiraa, adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi mootummaa naannoo Amaaraa keessa jiranii fi kaan marii caalaa waraanni itti fufuu filatanii itti gaafatamoo akka ta'an aangeessa jedha ibsichi. Imbaasiiwwan Ameerikaa Finfinnee fi Asmaraa jiran maqaa aangawoota qoqqobbiin kun irra kaa'amuu malu adda baafachuuf CNN gabaaseera. Yeroo gabaabaa keessatti qooda fudhattoonni waraanichaa dhukaasa dhaabuuf gara marii hin seenan yoo ta'e tarkaanfii jajjabaa fudhachuuf qophii ta'uu qondaalli maqaan isaa hin dhaamne kun CNN itti himaniiru. Caamsaa darbe yakkoota waraanaa Tigraay keessatti raawwatamaniiru jedhaman hordofuun Ameerikaan qondaaltota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa irraa qoqqobbii viizaa kaa'uun ni yaadatama. Hagayya darbe immoo ministeera qabeenya Ameerikaa ajajaa olaanaa waraana Eertiraa Jeneraal Filiiphoos Walda Yohaannis qabeenyi Ameerikaa keessaa fi bakkeewwan to'annoo Ameerikaa jala jiranii qabu akkan sochoone qoqqobdeetti. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isan gammaa ture. Qophiilee walabummaa neetworkii hafan waliin turtii gaarii jenna.
bilisummaa.